Sattaman ne duukaan mobu. Sadaffa. Luqaasiin qabataniittu isa ammaa jalatti. Luqaasiin sagal lakkoofsa 23. Hunduma isaaniitiin eenyullee na duukaa bu'uu barbaade yoo fedhe waa'ee ofiisaa dhiisee fannoo ofiisaa baatee yeroo beeku har'uma qofatee fannoo ofiisaa baatee yeroo hundumaa na duukaa bu'uu jedhe. Yeroo hundumaa ayyaanni kanaa hunduma keenya baay'ee yeroo hundumaa na duukaa bu'u. Fayyinni isa kana lafa amananiidha. Amanneen fayyinaa erga amannee fayyinee booda fayyisaa duukaa bu'u. Isa karaa beekaa, isa jireenyaa, isa fiixaa dubbaatu. Kanaaf Phaawulos yeroo dubbatu isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasutti maal hin taanu yaadattanii gotitti isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasutti maal hin taanu. Ija keenyan buqqifannoo biroota 12 irratti. Ija keenyan buqqifannoo eegamichaa tokkotu na bira. Waaqayyoos na eebbisu. Ija keenyan buqqifannoo Waaqayyoos na eebbisu kanumaan. Buqqa'in iji keessan isa amantii keessan jalqabe Yesuus irraa. Hinka'in iji keessan isa amantii keessan fiixaan baasu Yesuus irraa. Hinka'in iji keessan isa amantii keessan itti fufsiisu Yesuus irraa. Isa jalqabe isa itti fufsiisu isa fiixaan baasu. Dhala sirriitti ni marra deebi'ee. Isa amantii keenya jalqabe isa amantii keenya keessa nu jiraachisu isa amantii keenya fiixaan baasu. Eenyunni Yesuus Kiristoos isarraa ija keenyan buqqifannu. Ameen gooftaa kana hunduma isaaniitiif godhu. Iji keenya akka sirraan kaa'e. Nuuf baay'isee ayyaana keenya. Sadaffaarra kan jiru tokkummaa abbaaf ilmaa. Tokkummaa abbaaf ilmaa. Tokkummaa abbaatiif ilmaa. Tokkummaa abbaaf ilmaa. Baranna kutaa kana kee. Tokkummaa abbaaf ilmaa. Tokkummaa abbaadhaa fi ilmaa. Abbaa fi ilmi tokko ta'uu isaanii marannaa. Union of Father and Son. Tokkummaa isaanii. Saduraa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 23 isinii dubbisa. Na ajaa'iba kutaan kun yeroo hundumaa. Namni ilmicha ganuu abbichaa wajjin firooman qabu. Namni ilmicha ganuu abbaa wajjin maal hin qabu? Tokkummaan qabu. Abbaa wajjin tokko. Namni ilmicha ganuu abbaa wajjin firooman qabu jedha. Karaa inni ittiin firoomne karaa eewu jechuudha karaa biraa. Yesuus Kiristoos. Abbaa wajjin akka nuyi firoomnu kan nu godhe ijoollee isaa akka taanu kan nu godhe ilma isaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos jechuudha. Yesuus Kiristoos. Kanaaf namni ilmicha ganuu abbichaa wajjin firooman qabu. Ilmicha amanachuu kan isaa kan beeksisu immoo abbichaa wajjin firooma qaba. Sirriitti qabadhaa. Namni ilmicha ganuu abbaa wajjin firooman qabu. Ilmicha amanachuu isaa kan beeksisu immoo abbichaa wajjin firooma qabu. Waggaa sinaa eebbisu. Kanaaf abbaa qabne ilmicha qabna taanaan abbaan kan ta'e. Yesuus Kiristoos warra qabaniif Waaqayyo Yaaween kan isaaniif. Waaqayyo abbaan, Waaqayyo ilmi, Waaqayyo hafuura qulqulluu. Sadaan tokkummaan Waaqayyo kan warra Yesuus qabaniif. Waaqayyo abbaa wajjin kan wal barru karaa Yesuus. Maatii Waaqayyo kan nuyi taanu karaa Yesuus. Hafuura qulqulluu kan nuyi fudhannu immoo erga maal taanee booda? Erga Yesuusitti amannee booda. Kanaaf namni Yesuus Kiristoosiin kan isaan godhatin, Yesuus Kiristoositti kan hin amanin, Waaqayyoon abbaa beekuu hin danda'u, hafuura qulqulluus fudhachuu hin danda'u. Waliigalleerraa sadaan tokkummaa Waaqayyoo guutummaatti qabaachuuf Yesuus Kiristoosiin qabaachuu qaba. Sadaffaa tokkummaa abbaaf ilmaan jedhu. Tokkummaa abbaaf ilmaa. Tokkummaa abbaaf ilmaa.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 kana keessatti anaan na beeknaan abbaa beektu anaan hin beektan taanaan isa abbaa hin beektanii ittiin jedheera gooftaan. Tokkummaa abbaa filmaatii arfaffaa wangeela Yohaannis isa ammaa Sadraa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 3 qabattanii. Isa ammaa kutaa sammaa jalatti tokkummaa isaanii jalatti. Sadraa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 23. Arfaffaarra inni jiru iyyadattu yoo ta'e sababii guyyaan godhu hundumaa kana guyyaa hundumaan isinitti himaa jira. God is sovereignty timing. Olaantummaa Waaqayyoo yeroo irratti qabu. Olaantummaa Waaqayyoo aangoo Waaqayyoo yeroo irratti qabu. Aangoo Waaqayyoo yeroo irratti qabu. Arfaffaa jechuun aangoo Waaqayyoo yeroo irratti qabu. Sababii yeroo isaan ga'iniif warri Yesuusin ajjeesuu barbaadan ajjeesuu hin dandeenye nuun jedhama isaan. Sababii yeroo isaan ga'iniif warri Yesuusin miidhuu barbaadan miidhuu hin dandeenye jedha. Yeroo Waaqayyoo. Yeroo Waaqayyoo. Olaantummaa yookaan aangoo Waaqayyoo yeroo irratti qabu argina. Yeroo qofa irratti utuu hin taane uumama isaa hundumaa irratti. Uumama isaa hundumaa irratti. Arfan isaa isinitti hime. Kiristoos ifa jenneerraa fayyinni Yesuus Kiristoositti amanuu fi duukaa bu'uu dabalataa jenneerraa sadaffaa irratti abbaaf ilmi tokko ta'uu isaanii nutti hima kutaan kun jennee tokkummaa isaanii. Arfaffaa irratti olaantummaa yookaan aangoo Waaqayyoo yeroo irratti qabu nutti himaa jira. Kutaan kun egaa isin ijoollee ifaatii. Innis nama natta Yesuus immoo ifa keessa jiraadhaa nuun jedhaa. Jireenya ifaa mi'eeffadhaa nuun jedhaa. Ificha dhugaa ba'aa nuun jedhaa. Jechaaf gochaanii yeroo Waaqayyoo irratti immoo boqodhaa nuun jedha. Boqodhaa baqa. Maaliif jennaan yeroo Waaqayyootti wanti hin taane tokkollee waan hin jirre. Waaqayyoo koo baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Kaleessaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1:18 irratti waa'ee dubartittii yeroo laalle wantoota 4 isinitti hime har'a waan 4 isinitti hime maanni guge waan hin qabatin haftee qabdaa sirriidha. Ana gurra qaqqabannaa namu foonii. Gooftaan si naa eebbisu warri keessan jireenyi keessa naa eebbifamu. Arfaffaa irratti ifa keessa jiraadhaa nuun jedha macaafni. Ifa keessa deddeebi'aa nuun jedha. Isin ijoollee ifaatii nuun jedhee yaadachiisa. Luqqisee arfaffaa jalatti. Sadraa Yohaannis boqonnaa illaan achumarra isa jiru sanaa arfaffaarra inni jiru. Arfaffaarra isa jiru. Yohaannis 8 lakkoofsa 20 jira. Arfaffaarra inni jiru. Yeroo Waaqayyoo yookaan olaantummaa Waaqayyoo yeroo irratti qabu. Namni tokko maal jedha seetee utuu barsiisuu dubbii kana hundumaa dubbatee yeroon isaa ammayyuu waan hin ga'iniif namni tokkollee harkaan isa hin tuqnee jedha. 8 lakkoofsa 20. Kanaaf ifa keessa jiraachuun nuuf haa ta'u Waaqayyo biraa inni ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 6-7 dubbiseeni xumura asuma irratti. Waaqayyo wajjin tokkummaa qabna jennee dukkana keessa yoo deddeebine hin somne. Akka dhugaa sanaattis hin jiraannu. Akka inni ifa keessa jiru nuyis ifa keessa yoo deddeebine nuyi walii keenya wajjin tokkummaa qabna. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos immoo cubbuu kamittii nama qulleessaa jedha. Qabadhaa kutaa kanas hojii ergamootaa 17 lakkoofsa 1. Gatii koo hin qabanne fakkaata hojiirra jirti fakkaata. Arfaffaarra inni jiru olaantummaa yookaan aangoo Waaqayyoo yeroo irratti qabu. Aangoo Waaqayyoo yeroo irratti qabu. Sababii yeroon isaan ga'iniif namni tokkollee Yesuusin harkaan hin tuqne jedha waan ta'eef aangoo Waaqayyoo yeroo irratti qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 20 irra isa jiru jechuudha.
Eksilee kana toora gashee isinii qabadhaa kennaati qabadhaa. Jireenya keessa deemuu akka nuyi qabnu ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1:6-7 nutti hima. Hojii ergamootaa boqonnaa 17:11. Maal ta'a abbaan tokko yoo barreessitan? Hojii ergamootaa 17:11. Yihudoonni warri kunis warra Tasaloniqee caalaa warra yaada gaarii turan dubbicha fudhachuudhaaf qophaa'anii waan dubbatame kun dhugaa ta'uu isaa baruudhaaf guyyuma guyyaatti macaafata qulqulluun qoru turanii jedhe. Karaan nu ittiin ificha mi'eeffannuuf jireenya ifichaa jiraannu dubbii Waaqayyoo irra deddeebine akka jara sanaa qoruudhaan, qayyabachuudhaan, soorachuudhaan dubbii Waaqayyoo. Ificha immoo dhugaa ba'aa jiraadhaa nuun jedha macaafni qulqulluun. Maatiyos boqonnaa 5:14-6. Maatiyos boqonnaa 5:14-6 irratti ificha dhugaa ba'aa jiraadhaa. Jechaanis gochaanis. Maatiyos boqonnaa 5:14-16. Akkana isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u jechuun ifa erga jedhamtanii maal ta'a jechaa ibsaa jechaa isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Homti nu ibsaa qabsiisee guuboo jalan qabu. Kan Waaqayyoo ifa nu godheef nu ibsachuuf jechuudha biyya lafaa keessa. Kana sirriitti qabadhaa. Homti nu ibsaa qabsiisee guuboo jalan qabu. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf hin ibsu. Namoonni hojii keessan isa gaarii. Ilaa ishee kanan isinitti himu dhufu. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa Waaqa irraa ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti taa'u. Maaloo kana ameen jedha hundi keessan ol gaati. Ifni keessan akkuma kanatti yaadu. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa Waaqa irraatiin ulfina akka kennanitti ifni keessan akkuma kanatti yaa'ifu. Gooftaan isin haa eebbisu warri barreessan kan. Kanumatti ameen jedhaa deema. Ifni keessan akkuma kanatti itti fufee yaa'ifu. Akkuma isa gooftaa irraa fudhatanii. Akkuma ificha irraa fudhatanii. Barri kee daangaan qabu bara baraan jiraattaati. Bara baraan abbaa bira turte. Bara baraan qulqulluudhaati. Bara baraan qajeelaadha. Ifa ifi irraa argame isaa waan ittiin komatamu tokkollee hin qabneedhaati gooftaa keenya. Warri ati ifa ittiin jette kun ifa sasirraa argame ificha keessa akka isaan jiraatan. Ifa isaan ibsaa jiraataniin abbaan isaanii akka ulfaatu. Ulfinni abbaa keenya lafa nuyi jiraannutti akka mul'atu.